jaallanne islaamummaa kanaati hin amanne boontuu amantii bareedaa islaamummaa rabbi siif laatu kaatu garee kisaaraa kun maalumaaf maraatu lootu dhugaa ukkaamsanii sobaaf bakka laatu loomii dhaqanii haa tiksanii dhiisi kaasammoo loonii taatu gareen kisaaraa kun maqaamti isheeyyuun taatu fuutuu fuffuudhamtee dhumteetti kana booddee maal fuutuu latii gareen kisaaraa jetti of waamti nuti ijoollee hoolaati baatuu musliimni kuni maalumaaf baay'atu taatee karichatu dhugaadha kanaaf irra yaate baatuu macaafa dubbiftee waan hin hubattu kaayyoo dubbisee argeera kaawwayyoo safuu garee kisaaraa kun utuun dubbisinii qilleensatti afuufu kaatu kiristaanummaan kun macaafa maaliif hin fudhattu tufaa kakuu haaraaf kakuu moofaa eenyu gargaroofaa lootu dhiisin dubbatin gareen kisaaraa fi fakkaattimti isheeyyuu tasumaayyoon taatu karaan daandii sirriin islaamummaadha silas maafan sobaa ani kiristiyaanadha dubbiseetan argee macaafuma keessa ani ergamaadha malee waaqa ta'uu yesus eessatti barreessanii fidi ragaa isaa isatu ofiin jedhee ani ergamaadha abbaa kanan kadhus abbaa koo gubbaadha egaa yesus waaqa osoo hin taane kunoo ergamaadha. Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota gaaddisaa garee shaadaa jalatti kan argamtan biyya alaa fi biyya keessa jirtan nagaan keenya jaalalaa fi kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Gaaddisii garee shaadaa torbee keessaa guyyaa tokko kan isiniif qopheeffamu yoo ta'u koppiliinkii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha dargaggoon Abdii Muusaa yookiin obbo Muusaanii. Oduu ammaa kan isinitti himu ana Zamzam Waldaggaati oduu hangafoota. Wanti uummata musliimaa gaddisiisu kan akka gubachuu quraanaa fi gubachuu masgiidaa kan caaluu hin jiru jechuudhaan ustaazonni dubbatanii. Nama wajjin dubbattanii fi wajjin ooltan adda baafadhaa jechuudhaan ustaazonni jaallatamoonni ustaaz Faraan akkasumas ustaaz Awwal dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Ijoolleen amantaa kiristaanaa irraa amantaa musliimaa dhufanii doorsisi itti caalee akka jiru dhaga'ame. Oduu bal'inaa kan isinitti himu ana Kooket Lammitii haga oduu xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenya. Wanti uummata musliimaa gaddisiisu kan akka gubachuu quraanaa fi gubachuu masgiidaa wanti caalee hin jiru jechuudhaan dubbatanii magaalaa Beddellee keessatti masgiidii gubamee hedduu nu gufachiisee jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatanii namoonni shakkamtoonni muraasni yoo qabaman iyyuu kan keessaa gubame beekamu haa baatu malee namni saatii dheeraa achi dhaabataa ture tokko sababa maaliif akka dhaabatu kan hin beekamnedha. Haa ta'u malee namicha kana jechuun akka dhagahamaa jirutti yeroo dhaabbataa turetti tamboo yookaan sigaaraa xuuxaa jiraachuun isaa hubatame. Ammaaf namoonni kun to'annaa seeraa jala nuuf haa oolanii kan kana malees namni ala jiran nuuf to'atamanii jechuudhaan uummanni magaalichaa jiranii dabarsaniitu jiru. Kana malees barattoonni Mattuu Yuunivarsiitii quraana gubatuu fi masgiida gubatuu nurraa rakkoon